Miyaan anna finfinnee murtaa'e bu'uura seeraa kan hin qabne qaamolee qooda fudhattoota kan hirmaachifnee fi rakkoo bu'uuraa kan hin furre ta'uun ibsame. Addeessi istaandard dhimma kan ilaalchisuun hayyoota seeraa fi bakka bu'oota paartilee siyaasaa wabeeffachuun xiinxala bal'aa barreessan adeemsa iftoomina hin qabne akka ta'ee fi rakkoo kan hammeessu ta'uu akeeke. Yaadni kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee dhimmicha ilaalchisuun feesbuukii irratti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan barreessanis kan mul'atu ta'uu barruun isaanii eeree jira. Akka gabaasichi jedhutti bal'inni magaalaa Finfinnee bara 1984 keessa naannoo iskeer kiiloomeetirii 222 kan ture yoo ta'u waggaa 10 booda bara 1994 dachaa lama oliin dabaluun gara iskeer kiiloomeetirii 530tti akka ol guddate himama. Daangaan bulchiinsaa kan magaalaa Finfinnee fi godina addaa naannoo Finfinnee bara 1994 ammoo dachaa waggoota 10 bara mootummaa ce'umsaa booda turanii akka dabalee ragaaleen argaman ni mul'isu. Addeessi istaandard waggoota 8 dura bara 2014 mormii guddaa uummata Oromootiin guutummaa biyyattii keessatti dho'eef sababni jalqabaa dhimma maaster pilaanii Finfinnee ture jedha. Weerarri lafaa humnoota naannoo Amaaraatiin aanaalee godina Shawaa Bahaa Boosatii fi Fantaallitti raawwatamu cimeetti fufuu jiraattonni himan. Kaayyoon weerara lafaa humnoota Amaaraa kun daandii guddaa Finfinnee Jibuutii to'achuudha kan jedhan jiraattonni adeemsi isaanii Oromiyaa bakka lamatti kan hiru ta'uu wal qabatee dhimmichi Oromoo mararraa xiyyeeffannoo argachuu waan qabudha jedhan. Humnoonni Amaaraa aanaa Minjaar Shankooraa irratti wal ijaaran kun daanduma guddaa kanarraa iddoo qorkee jedhamtu weeraranii qubiinsa seeran alaa raawwachuun mandara hundeeffatanii jiraachuun kan beekamu yoo ta'u yeroo ammaa immoo mandara hundeeffatan kana naannoo Amaaraatiin kallattii walitti baasuuf guyyaa guyyaan qabiyyee lafa Oromiyaa weeraraa jiraachuutu himama. Tibbuma kana daandii guddaa kanarraa iddoo fageenya kiiloomeetira 4 hin caalle bakka Hadheecha jedhamutti humnoonni kun haleellaa raawwataniin yoo xiqqaateem lubbuun namoota 7 dabruu gabaasuun keenya ni yaadatama. Kibba Oromiyaa godina Gujii lixaatti bara barnootaa 2014 qofa keessa sababa hongee fi waraanaatiin manneen barnootaa 70 ta'an barbaadaa waajjirri barnoota kolonichaa beeksise. Barattoonni 63 fi 300 caalanis barnoota addaan kutuuf dirqamu waajjirichi himeera. Bara 2015tti godinichi barattoota 400 fi 1700 caalaa simachuun barsiisuuf galmeen eegalamuu eere. Kanneen keessaa walakkaa ol sababa qaala'insa jireenyaa hongee fi rakkoo nageenyaa meeshaalee barnootaa guuttachuu akka hin dandeenye ibseera. Kanaaf xalayaa nu deeggara jechuu waajjirichi barreesseetii jira. Godina Shawaa Lixaa Amboo ganda Galaan Waddeessaa keessatti waraanni mootummaa daa'imman kikkachuu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jechuun osoo ija keenya ilaallu nu fuulduratti rashanee awwaalallee nu dhorkee jedhu warreen ijoollee kanneeniin daa'imman kanneen osoo ijaan ilaallu reef akka hin kaafne nu dhorkanii reef isaanii qe'ee keessa oolee bulaa ture jedhu. Gochaa fokkisaa argaa dhageetti fintolle kana kan raawwate waraanni mootummaa humna waraana bilisummaa Oromootiin ganda Galaan Waddeessaa keessaa buqqa'eeti kan carraa gadda teenye boo'uuf carraa argannee jedhan. Humna addaa poolisii naannoo Amaaraa lakkoofsa olaanaadhaan waraana Oromiyaa keessatti baname irratti hirmaachaa akka jiru himame. Humni kun lola waraana bilisummaa Oromoo waliin godhamu keessatti baay'een dhumaa gariin booji'amaa akka jirus miseensi booji'amaa humna addaa poolisii naannoo Amaaraa tokko dubbatee jira. Humni kun dirqamaan waraana bilisummaa Oromoo waraanuuf gara Oromiyaa bobbaafamu hima. Miseensi kun ji'oota muraasa dura pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa humnoota Amaaraa kanneen affeeruun gara Oromiyaatti akka bobbaafaman pirezidaantii naannoo Amaaraa Yilqaal Kaffalaa waliin ibsa kennuun isaanii ni yaadatama. Waraanni bilisummaa Oromoo baadiyyaa godina Iluu Abbaa Boor keessatti humnoota raayyaa biyyaa fi poolisii irra aanu isaa hordofee waraanichi dandeettii humnoota biltiginnaatti ol ta'aa dhufee jira jedhame. Kanarraa kan ka'e mootummaan federaalaa irra deddeebiin mootummaa naannoo Gambeellaa humna dabalataa naaf erge jechuun gaafachaa akka ture maddeen himanii jiru. Bu'uura kanaan kaleessa gayya 23 bara 2022 poolisii humna addaa fi miseensonni poolisii Gambeellaa filataman durgoon hojjetamee fi gara Iluu Abbaa Boor bobbaafamuuf wajjira komishinii poolisii naannoo Gambeellaa keessatti geggeessan godhamaa fi akkasumas Oromiyaa miidiyaan tokko deeffateera. Oduu walqabatuun komaandoon raayyaa biyyaas xayyaara Antonoovi tokkoon fe'amanii kaleessuma ganama buufata xiyyaaraa Gambeellaatti buufamanii jiraachuun himamee jira. Oduu keettooratiin yaaliin araaraa mootummaa federaalaa fi Tigraay fashalaa akka jiru dubbatamaa jira. Mootummaan Tigraay mootummaan federaalaa humnoota Amaaraa dabalatee gama kibba Tigraayin har'aa waraana natti bane jechuun himataa jira. Mootummaan Tigraay mootummaan federaalaa yeroo bitachuu fi hawaasa addunyaa gowwoomsuuf malee fedhii nageenyaa hin qabu jechuun himata. Mootummaan federaalaa immoo tibbana karaa ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaan ibsa kenneen
Garabal inaan rakkoo kaafamanichi abeebee dhimmi cilaalchi sun feesbuukii irratti afaan oromoo fi afaan amaaraan barreessanis kan bollaa'u ta'uu barruun isaanii eeree jira. Akka gabaasichi jedhutti bal'inni magaalaa Finfinnee bara 1984 keessa naannoo iskeer kiiloomeetirii 222 kan ture yoo ta'u waggaa 10 booda bara 1994 dachaa lama oliin dabaluun gara iskeer kiiloomeetirii 530tti akka ol guddate himama. Dangan bulchiinsa kan magaalaa Finfinnee fi godina addaa naannoo Finfinnee bara 1994 ammoo dachaa waggoota 10 bara mootummaa ce'umsaa booda turanii akka dabalee ragaaleen argaman ni mul'isu. RDC Standard waggoota 8 dura bara 2014 mormii guddaa uummata Oromootiin guutummaa biyyattii keessatti dho'eef sababni jalqabaa dhimma maaster pilaanii Finfinnee ture jira. weerarri lafaa humnoota naannoo Amaaraatiin aanaalee godina Shawaa Bahaa Boosatii fi Fantaallitti raawwatamu cimeetti fufuu jiraattonni himan. Kaayyoon weerara lafaa humnoota Amaaraa kun daandii guddaa Finfinnee Jibuutii to'achuudha kan jedhan jiraattonni adeemsi isaanii Oromiyaa bakka lamatti kan hiru ta'uu wal qabateef dhimmichi Oromoo mararraa xiyyeeffannoo argachuu waan qabudha jedhan. Humnoonni Amaaraa aanaa Minjaar Shankooraa irratti wal ijaaran kun daanduma guddaa kanarraa iddoo qorkee jedhamtu weeraranii qubiinsa seeran alaa raawwachuun mandaraa hundeeffatanii jiraachuun kan beekamu yoo ta'u yeroo ammaa immoo mandaraa hundeeffatan kana naannoo Amaaraatiin kallattii walitti baasuuf guyyaa guyyaan qabiyyee lafa Oromiyaa weeraraa jiraachuutu himama. Tibbuma kana daandii guddaa kanarraa iddoo fageenya kiiloomeetira 4 hin caalle bakka Hadheecha jedhamutti humnoonni kun haleellaa raawwataniin yoo xiqqaateem lubbuun namoota 7 dabruu gabaasuun keenya ni yaadatama. Kibba Oromiyaa godina Gujii lixaatti bara barnootaa 2014 qofa keessa sababa hongee fi waraanaatiin manneen barnootaa 70 ta'an barbaadaa waajjirri barnoota kolonichaa beeksise. Barattoonni 63 fi 300 caalanis barnoota addaan kutuuf dirqamu waajjirichi himeera. Bara 2015tti godinichi barattoota 400 fi 17 caalaa simachuun barsiisuu galmeen eegalamuu eere. Kanneen keessaa walakkaa ol sababa qaala'insa jireenyaa hongee fi rakkoo nageenyaa meeshaalee barnootaa guuttachuu akka hin dandeenye ibseera. Kanaaf xalayaa nu deeggara jechuu waajjirichi barreesseetiin jira. Godina Shawaa Lixaa Amboo ganda Galaan Waddeessaa keessatti waraanni mootummaa daa'imman kikkachuu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jechuun osoo ija keenyaan ilaallu nu fuulduratti rashanee awwaalallee nu dhorkee jedhu warreen ijoollee kanneeniin daa'imman kanneen osoo ijaan ilaallu reef akka hin kaafne nu dhorkanii reef isaanii qe'ee keessa oolee bulaa ture jedhu. Gochaa fokkisaa argaa dhageetti fintolle kana kan raawwate waraanni mootummaa humna waraana bilisummaa Oromootiin ganda Galaan Waddeessaa keessaa buqqa'eeti kan carraa gadda teenyee boo'uuf carraa argannee jedhan. Humna addaa poolisii naannoo Amaaraa lakkoofsa olaanaadhaan waraana Oromiyaa keessatti baname irratti hirmaachaa akka jiru himame. Humni kun lola waraana bilisummaa Oromoo waliin godhamu keessatti baay'een dhumaa gariin booji'amaa akka jirus miseensi booji'amaa humna addaa poolisii naannoo Amaaraa tokko dubbatee jira. Humni kun dirqamaan waraana bilisummaa Oromoo waraanuuf gara Oromiyaa bobbaafamu hima. Miseensi kun ji'oota muraasa dura pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa humnoota Amaaraa kanneen affeeruun gara Oromiyaatti akka bobbaafaman pirezidaantii naannoo Amaaraa Yilqaal Kaffalaa waliin ibsa kennuun isaanii ni yaadatama. Waraanni bilisummaa Oromoo baadiyyaa godina Iluu Abbaa Boor keessatti humnoota raayyaa biyyaa fi poolisii irra aanu isaa hordofee waraanichi dandeettii humnoota bilxiginnaatti ol ta'aa dhufee jira jedhame. Kanarraa kan ka'e mootummaan federaalaa irra deddeebiin mootummaa naannoo Gambeellaa humna dabalataa naaf erge jechuun gaafachaa akka ture maddeetti himanii jiru. Bu'uura kanaan kaleessa guyyaa 23 bara 2022 poolisii humna addaa fi miseensonni poolisii Gambeellaa filataman durgoon hojjetamee fi gara Iluu Abbaa Boor bobbaafamuuf wajjira komishinii poolisii naannoo Gambeellaa keessatti geggeessan godhamaa fi akkasure Oromiyaa miidiyaan tokko deeffateera. Oduu walqabatuun komaandoon raayyaa biyyaas xayyaara Antonoovi tokkoon fe'amanii kaleessuma ganama buufata xiyyaaraa Gambeellaatti buufamanii jiraachuun himamee jira. Oduu xumuraatiin yaaliin araaraa mootummaa federaalaa fi Tigraay fashalaa akka jiru dubbatamaa jira. Mootummaan Tigraay mootummaan federaalaa humnoota Amaaraa dabalatee gama kibba Tigraayin har'aa waraana natti bane jechuun himataa jira. Mootummaan Tigraay mootummaan federaalaa yeroo bitachuu fi hawaasa addunyaa gowwoomsuuf malee fedhii nageenyaa hin qabu jechuun himata. Mootummaan federaalaa immoo tibbana karaa ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaan ibsa kenneen gara bal'inaan rakkoo kaaba biyyattii karaa nagaan xumuruuf hojjetaa jiraachuu hime. Egaa daawwattoota keenya oduun gaggabaaboo guyyaa kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Babal'een oduu keenya galgala istiidiyoo keenya Hoorn irraa argattu ammasitti qophiiwwan